Tole hordoftoonni TV Araaraa nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa ta'u jechaa. Waldaan warra wangeelaa makaana Yesuus biiftuu Shaashamannee mana kiraa keessa jiru kanaaf warri mana kiraa sun immoo yeroo yerootti rakkisuu nu gadhiisaa jedhanii yeroon konferensii dhaqee kaasee kan isaan kadhannaa mata duree isinatti kennanii dubbachaa turan isa kana. Egaa kadhannaa duwwaanis immoo duwwaatu hin taane immoo waan dandeenyu wal bukkee dhaabbachuu waan qabnuuf waan isaan deddeebi'anii gargaarsas na gaafatanii fi waldaan kiristaanaa Araara Waaqayyoo addunyaa akkasumas mul'ati Waaqayyo gooftaa Yesuus natti kenne yeroon waldaa kana hundeessu wangeela lallabuu biratti hiyyeessota gargaaru amantaan lagaan qomoon itoo gargarin qoodiin gargaaru akkasumas waldaa Waaqayyoo gargaaru. Fakkeenyaaf waldaa Iyyaa'u Qaalii Addana Laqamtee jiru mana isaanii jarratti kufeennaan mana isaanii ijaarree itti galchineerra kanaan dura miidiyaatti argitaniittu mana isaanii haaressinee ijaarree fi gaafa eebba mana kanaa dhaqee akkan eebbisee miidiyaarra waan jiruuf argitaniittu. Ammas waldaa kana immoo wanta dandeenyu gargaaruu waan qabnuuf akka isaanii bitataniif jechuudha. Birrii miliyoona 1 laanneerraa fi jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ameen. Ina eebbisa. Eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Ameen. Gammachuun keenya akka waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus biiftuu Shaashamanneetti daangaa hin qabu. Baay'ee gammachuu humnaa olii natti dhaga'ame. Waldaan Araaraa hojii isaa maqaa isaatu ibsa. Hojii Araaraa hojjeta. Akkuma kana immoo tajaajila waldaan Araaraa kennu tajaajila hunda galeessa. Tajaajiluma hafuuraa qofaatu hin ta'in tajaajila hunda galeessa namoota kufan ekonomikaadhaan lafaa waan nyaatan waan dhugan dhaban akkasuma immoo namoota hidhamanii gaaffii dhaban akkasuma immoo namoota akka godinaatti illee beela'anii waan nyaatan dhaban hongeedhaan rooba dhabuudhaan buqqa'an akkasuma illee namoota immoo rakkoo siyaasaatiin naannoo isaaniirraa buqqa'anii bakka buufatan dhabanii waan nyaatan dhabaniif waldaan Araaraa Waaqaa gaditti abbaa gaarii ta'eefii jira. Isa kana immoo biyya keenyaaf Waaqayyotu nuuf kenne Waaqayyo isa nuuf kenne kana baay'ifnee guddifnee hin galateeffannaa galateeffachuun barbaada'anii waldaan Araaraa dhugaa dubbachuudhaaf biyya kana keessatti si'a tokko akkuma dhuunfaa keenyaattis akkuma hiriyoota keenyaattis gaafa ittiin yaadnu namoonni dhufanii asitti kadhatanii fayyan kuni dhaba garaagaraarraa gaafa caban utuu Waaqayyo waldaa kana hin banne ta'ee yookaan hin dhaabne ta'ee utuu Waaqayyo biyya keenyaaf nama kana hin kaafne ta'ee silaa namoonni kun eessa dhaqu turanii iddoon buufata namoota kanaa eessa dhaqa ture jennee baay'ee Waaqayyo isa hojii kana hojjete abbaa hojii kanaa baay'ifnee yeroo hundumaa kan galateeffannudha jechuudha. Kanaaf namoonni kallattii arfanirraan TV Araaraa hordofaa jirtanii jaalala Waaqayyoon kan isinitti himu kadhannaa keessan isa olaanaadhaan waldaa kana cina akka dhaabbattan akkasuma immoo waan isinii danda'ameen waldaa kana wajjin akka dhaabbattan waldaan kun waldaa kiristiyaanaa kan addaan hin qoonne tajaajiluma yoo waamame illee waldaan kun abbaan mul'ataa waldaa kanaatti tajaajiluma yoo waamame illee waldaa siingilii tokkotu hin ta'in tokkummaa amantootaatti kan inni amanu tajaajila deemuudhaaf tajaajila bahuudhaaf illee waldaan kiristiyaanaa tokkummaa qabdi jedhaniiti kan isaan gaafatanii. Kanaaf kwaalitii tajaajila waldaa kanaa keessaa kanan dinqisiifadhu kan Waaqayyoon galateeffadhu keessaa inni kun isa guddaa fi isa olaanaadha. Kanaaf waldaan kiristiyaanaa Araaraa Waaqayyoo hojii amma qabdu kanaan Waaqayyoo biyya keenya kana keessatti ergaa gurguddaas dubbatee dhoksaa bor ta'uun irra jiru Waaqayyoo dursee abbaa mul'ataa kanatti himee hojii gurguddaa ija keenyaan argineerra waan Waaqayyo hojjetus ija keenyaan arginee gurra keenyaan dhageenyee nuyi dhuga baatudha waan ta'eef kallattii arfaniidhaanii waldaa kana bira kadhata keenyaan waan dandeenyuun bira dhaabannee tumsachuu fi qabachuun nurraa eegama isiniin jechuudhaa fi gocha amma waldaan Araaraa nuuf godhe kuni waldaa keenya qofaatu hin ta'in waldoota kan biraas yeroo isaan bira dhaabatanii deeggaranii waldaa kufte lafaa kaasan waldaa Araaraa Waaqayyoo qofaatu hin ta'in waldoota dooktarinii biraa hordofanis bira dhaabataniitu isaan deeggaranii ani dhugaa baatudha waan ta'eef waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus biiftuu Shaashamanneefis kun utuu maallaqi kaasanaa isaan irra taa'ee mana isaaniif waldaa isaaniif hojii olaanaa hojii gurguddaa hojjeta. Hirrinatu waldaa sana keessaa dhibe osoo hin taane utuu hirrinni jiru hirrina waldaa ishee kuftee bira dhaabachuudhaa fi Waaqayyo bara keessan jireenya keessan hafuura keessan bara baraan haa eebbisu. Raajii keenya raajii masiratii gooftaa Yesuus bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Mul'ata keessan daangaa kan hin qabne laga fagoo ce'aa adeemu umurii keessan Waaqayyo nuuf haa dheeressu. Guddaa galatooma waldaan keenya kabajaaf galata guddaa isin biraa qabdi. Ergaa kana immoo waldaa biraa isiniin ga'ee gaafa dhaqee sapiraayis godhu
galati isaaniif gammachuu isaanii baay'ee guddaadhaan isin jedha. Baay'ee Waaqayyoon galateeffannaa Gooftaa Yesuus isin haa eebbisu isin jechuun barbaada. Ameen eebbifamaa sinillee gooftaan sina eebbisu. Egaa akkuma isin dubbattan gaafa laannu horiin nurraa hafeef laanna miti nu amma ofii keenya ijaarsa gamoo guddaa qabnu kana birrii guddaa baankii irraa fuunee ijaaraa jirra. Garuu sammuun mootummaa Waaqayyoo ittiin hojjedhu kingdom mindedha malee domineeshinii tokko duwwaadha miti mul'anni koo. Kanaaf makaana Yesuus yoo ta'es muluu wangeel waldaan biraas anaaf waldaa koodha. Mootummaa Waaqayyoo ijaara hundumtu waan ta'eef akkuma Oromoon gaafa mammaaku namni mana ijaaru citaa waliin saamu jedhu mootummaa tokko waan hojjennuuf rakkinni waldootaa kan keenyaa jennee amanna. Kanaafidha sinaa eebbisu ulfaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu baay'ee ulfaadha bara keessan eebbisamu. Thank you.